Irreechi sirna galateeffannaa duudhaan sirni gadaa nu dhaalchisedha. Kanaafis calaqqee fi ibsituu uummata Oromoo isa ganamaa kan jedhamuu fi gama biraatiin immoo falaasamaa fi beekumsa uummatni Oromoo uumamaaf qabudha. Irreechi kun immoo yeroodhaa gara yerootti feestivaala guddaa uummata Oromoo bira darbee sadarkaa biyyaa sadarkaa Afrikaatti beekamaa jira. Kun immoo kana bira darbee addunyaatti akka beekamuuf kallattii garaa garaatiin hojiin hojjetamaa jiru salphaa miti. Kana keessatti immoo gaheen hayyuuleenii fi qorattoonni aadaa fi seenaa Irreechi gaa sadarkaa amma heritage yookaan immoo hambaa addunyaa gochuudha. Akkuma gadaan hambaa addunyaa ta'e irreechis elementii gadaa guddaadha. Nama bakka adda addaatti walitti fidee kan wal barsiisu, obbolummaa kan dagaagsuudha, tokkummaa kan guddisuudha. Kanaaf wanni godhamuu qabu jalqaba gadi fageenyaan qoratamuu qaba. Kama namni tokko nama lamarraati ragaa fuutee haasoo otoo hin taane gadi fageenyaan qoratamuu qaba. Kan gadi fageenyaan qoratame sun akka gaariitti arkaayivdii ta'uu qaba, ol kaa'amuu qaba. Yeroo sanatti sabni kun yeroo addunyaa dukkanaa san keessatti yeroo haalli mijaa hin jirre keessatti tiksee har'aan oogee dhaloonni har'aa kun yoo irreecha keenya haaromsa aadaa keenyaaf jechuun qofti gahaadha. Wanti jedhu sun gaafii deebii barbaadu ta'a jechuudha. Haalli hundi mijataadha waan ta'eef dhaloonni kun waan amma jiru kana waan kaleessa sabni kun itti dhiigee tiksee asiin gahe kana boru fuudhee dhaloota boritti dabarse addunyaatti beeksisuun gahee hunda keenyaa ta'a. Akkuma gadaan hambaa kilee addunyaa ta'e galmaa'ee irreechi hambaa biyyaa hambaa Afrikaa bira darbee hambaa kilee addunyaa taasisuu fi hojiin qorannoo fi qo'annoo hayyoota yuunivarsiitiiwwan garaa garaa irraatii walitti dhufaniin hojjetamaa jiraachuu fi sadarkaa gaarii irra jiraachuu yuunivarsiitii Arsiitti daayireektara Inistituutii qorannoo Oromoo kan ta'an Dr. Mahammad Namoonii kaasu. Ensaayikiloopiidiyaa Irreechaa inklusiif ta'e afaan lamaan baayilinguwal kan ta'e afaan Oromootiif afaan Ingiliffaatiin qopheessaa jirra. Almost gara walakkaa gara xumuruutti deemaa jirra jechuudha. Kana kan goone immoo yuunivarsiitii Finfinnee, Yuunivarsiitii Jimmaa, Yuunivarsiitii Arsii amma Haramaayaa subitti daballee warra Inistituutii qorannoo wajjin hojjechaa jira. Irreechi waan hunda nageenya, tokkummaa, abdii, galata hunda galeessa ta'e kana waa hedduu kan of keessatti hammate ibsituu Oromoo isa ganamaa ta'e kanas addunyaatti beeksisuu fi hunduu dhimmichi kootii keessattan of ilaalaa kan jedhu uummanni Oromoo hundi tumsa taasisuun dirqama eenyummaa isaatii. Keessumaa immoo dhaloonni har'aa hayyoota boriiti. Aadde Makkiyaa Jamaal daayireektara olaantuu giddugala aadaa Oromooti. Aadaa keenya isa baroota dheeraan dura ture san qixa sirriidhaan hojiirra oolchuudhaaf keessaa dhaloonni ammaa kun waa'ee dhimma ayyaana irreechaatiin wal qabatee beekumsa guutuu akka qabaachuu danda'u. Sanirra dhaabbatee beekumsa qofa osoo hin taane qo'annoo fi qorannoon garaagaraa irratti hojjetamu akka qabuu fi hayyoonni illee dhimma kanaaf xiyyeeffannaa kennanii irratti hojjechuu akka qaban hayyoonnis qo'annoo fi qorannoo isaanii irratti hin geggeessanii. Inistituutiin qo'annoo fi qorannoo Oromoos irreechi hambaa kilee addunyaa ta'e akka galmaa'uu fi hayyoota dhimma irreechaa qoratan biratti abbootiin gadaa fi haadholiin siinqees qooda guddaa qabu kan jedhan immoo Inistituutii qo'annoo fi qorannoo Oromootti daayireektoreetii qorannoo aadaa fi seenaa Oromoo Aadde Haliimaa Eda'ooti. Feestivaalli kun Oromoo bira darbee sadarkaa biyyaatti feestivaala guddaa ta'aa dhufee jira. Feestivaala sadarkaa Afrikaatti beekamaa ta'aa dhufee jira. Uummanni Oromoo ta'e uummanni biroo Afrikaa irraa diyaasfooraan iddoo garaagaraatii dhufee irreeffataa jira jechuudha. Inni kun akka guddatu duudhaa isaa safuu isaa bu'uura irraa osoo gadi lakkisanii akka itti fufuu fi waan beekumsa xabboo achi keessa jiru san hayyoonnis qorannoodhaan ifa baasuu qabanii amma inistituutiin keenya akka inistituutiitti irreechaa fi Oromoo jedhee kitaaba maxxanse qaba bara kana akkasumas barruu irreechaa bara baraan kan maxxansinu ogeessota keenyadha jechuudha. Abbootiin gadaas hayyoon yuunivarsiitiis biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa Komishiniin Turizimii Oromiyaas hojii gurguddaa hojjetaa jira.